qubsumni ummata Oromoo eessaa ka'ee eessa akka gahu hayyoota seenaa biyya keessaa fi idil addunyaa baay'eedhaan barootaaf barreeffameera. Oromoon akka bal'ina qubsuma lafasaa fi baay'ina ummata isaatiin baha Afrikaa keessatti saba guddicha ta'uu isaa har'a eenyullee haaluu hin danda'u. Kana keessatti kan dagatamuu hin qabne dheerachuu bara gabrummaarraa kan ka'e lakkoofsi gosoota Oromoo alagaan marfamanii achumaan liqinfamanii yookiin liqinfamaa jiranii salphaa ta'uu dhabuusaati. Qaama hawaasa saba guddicha Oromoo kan ta'anii fi alagaan marfamanii liqinfamaa jiran keessaa tokko gara fiixee kaabaatti kan argamu gooticha Oromoo Raayyaaf Azeebooti. Ofii Raayyaaf Azeeboo eenyu? Gosti Oromoo Raayyaa fi Azeeboo qomoo Oromoo Walloo jalatti kan argamudha. Walloo ilmaan yookiin warroota 8 qaba. Ilmaan yookiin warroonni Walloo 8 warra Qaalluu, warra Himannoo, warra Iluu, warra Baabboo, warra Qobboo, warra Ejjuu, warra Waayyuu fi warra Raayyaa ta'u. Kanneen keessaa har'a waa'ee Oromoo Raayyaa kaafnee akka wal yaadachiifnu kan nu taasise torbaan muraasa dura qophii seenaa dharaan jallisu kan televezyiyoona wayyaanee irratti dhiyaate tokko. Qophichi eenyummaa uummata Oromoo mormuuf ta'e jedhamee tattaaffii wayyaanotaan godhamee fi kan isuma wayyaanee immoo deebisee saaxilu ture. Itti fufa carraaqqii bittoota Itoophiyaa wal duraa duubaan raawwatamu karoora waggoota dheeraa ta'uun haala kanarrattis ifee mul'ata. Qubsumni Oromoo Raayyaa yeroo har'aa kana naannoo Tigraay keessatti lafa Dabuubaawii Zoobaa jedhamuun waamama. Raayyaa jechuun gosa Oromoo beekamaa qofa osoo hin taane hiikkaan afaan Oromoo beekamaallee kan qabudha. Hiikkaan isaas tuuta gurmuu yookiin hoomaa jechuudha. Fakkeenyaaf raayyaa waraanaa jedhamee kan waamamu hiika kana qabaachuurraati. Raayyaa jechuun fiixee kaabaarraa kiiloomeetira 1,000 hedduu deemamee kibba Oromiyaa Boorana daangaa Keeniyaa keessattis hiikaa wal fakkaatu qabaachuun beekama. Dhiha Oromiyaa Jimma keessatti maqaan namootaa Raayyaa, Abbaa Raayyaa, Haadha Raayyaa jedhamu beekamaadha. Baalee keessatti gosti Oromoo gootichi Jeneraal Waaqoo Guutuu keessaa dhalatan Raayyituu jedhamus maquma kanaan walitti dhaabbata. Ragaaleen kanaaf kan kana fakkaatan walitti qabamanii Oromummaa gosa Raayyaa yaadachiisuu qofa osoo hin taane tokkummaa saba Oromoo sharafuuf kan karoora akka televezyiinii Itoophiyaa irratti dabree jiru sirreessuuf illee guddaa gargaara. Gosti Oromoo Raayyaa seenaa qabsoo farra gabrummaa keessatti illee qooda hangafaa akka qabu seenaatu ragaa ba'a. ربنا بقى أنت وبريا وكل زاد تدور بيني كاريا أنا ولكم أجلس كبريا بشان قربا وردقا على ليك وحليت عينها 5 قريا كاين فلت عينها قيت شباريا وعندما إذا ما تقين غبريا غدر أولاد مقاتم الراريا بخدا بالي بيرتها سأوليا بربرت النبر بريا هم علي دما قديت عسوريا رزق لي دما قلنا بحريا Raayyaa Himbaadhu waanjoo gabrummaa jedhee kan falmachuu eegale dur hundumaan dura ture. Bara 1928 irraa qabee Oromoon Raayyaa alagaaf aamin jedhee bulee hin beeku. Waraanni Haayile Sillaasee barasii fincila uummata Oromoo Raayyaa humna lafaan to'achuu dadhabnaan gargaarsa Ingilizootaatiin humna xayyaaraatiin fayyadamee rukutuun hin dagatamu. Kunis seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaan fincila biyya keessaa dhaamsuuf yeroo duraaf xayyaaratti kan fayyadame fincila Oromoo Raayyaa dhaamsuuf akka ta'e seenaa keessatti akka gaariitti galmaa'eera.
jagnoonni raayyaa garuu bara sanitti waan tasa haaraa fi hedduu rifaasisaa ta'e haleellaa xayyaaraa diinaatiin rifatanii akka harka hin kennin seenaatu dubbatama. muratanii qabsoo farra gabrummaa finiinsuuf bosona mana godhatu olloota isaanii har'aa kana hunda barsiisan. waan nama gaddisiisu garuu qabsoon Oromoo raayyaa walirraa fageenya qubsuma irraa kan ka'e kutaa kaabaa Tigraay keessatti ukkaanfamee akka qabsoo lammiilee isaa kutaalee Oromiyaa biroo waliin quba waliin qabaanne taasifame. Uummanni Oromoo raayyaa alagaadhaan marfamee hiree barnootaa dhowwatame. mootummaa irratti fincile jedhamee tajaajiloota hawaasummaa akka hin arganne waakkatame. akka hin dammaqne eenyummaa isaa gatee kan alagaa akka fudhatu tooftaa adda addaatiin irratti hojjetame. gadaa wayyaanee immoo wanneen kanaan dura irratti raawwatame sun akkasumatti itti fufeeti dabaleen kunoo oromummaa isaaniitu waakkatamuu mudatee jira. sana bira dabree kan nama raajuu fi gaddisiisu immoo wayyaanonni har'aa kaayyoo qabsoo farra gabrummaa Oromoo raayyaa isa angafa gara dabarsanii nuti daagmaawii wayyaanee yookiin wayyaanee lammaffaadha. qaddaamaayii wayyaanee yookiin wayyaanee isa jalqabaa raayyaa jechuu isaaniitiin irraa qabsoo dhaallee asiin geenye nuti bar seenaa qabsoo bara dheeraa qabna jechuun seenaa qabsoo saba Oromootiin seenaa tolfachuu barbaadu isaaniitiin. akka waan Oromoon raayyaa kaleessa kaayyoo Tigraayummaaf jecha sirna gabroonfataan lolaa tureetti dhiheeffachuu yoo kajeelan xiqqoollee hin qaanfatan. kun mataansaa hattummaa seenaa fi siyaasaa jedhamuu danda'amu. seenaa abbaa qabuu hatanii kan ofii gochuun garuu hin danda'amu. gurmuu saba tokko televezyiyoona irratti dhiyeessuun falmuun eenyummaa sabichaa jijjiiruus tasan danda'u. hanni seenaaf siyaasaa akkasii kun tuffii wayyaanonni bicuu Tigraay saba Oromoo guddicharraa qaban ifatti agarsiisa. dhiiga lammiilee Oromoo raayyaa gaarreenii fi sulullan kaaba Oromiyaa keessatti bilisummaa Oromoof jecha dhangaleen lafee isaanii kaayyoo qaalii kanaaf caccabe rakabsiisanii kaayyoo mataa ofii fakkeessuuf carraaquu caala ija jabinni hin jiru. qabsoon Oromoo raayyaa qabsoo bilisummaa Oromoo har'a garayyuun finiinee wayyaanee waadaa jiruuf bu'uura ganamaati malee qabsoo wayyaanonni Tigraayin bilisoomsuuf godhaniin akkaa fi bakkatti wal argu tasa hin qabu. keessayyuu bahanii wayyaanonni akka waan raayyaa gosa Oromoo hin ta'iniin garuu aadaa fi afaan saboota adda addaatiin walitti isa dhiyeessu qabu tokkotti TV isaanii irratti yoo dhiyeessan namni nutti kolfaa laata jedhanii hin yaanne. eenyummaan Oromoo Walloo keessattuu kan gosa raayyaa waggoota 400 caalaaf akka jijjiiramu bittoota Itoophiyaa dhufaa dabraniin irratti hojjetamaa ture. bara 1992 yeroo addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa ture ayyaana odaa bultuum addi bilisummaa Oromoo qopheesse irratti kan argaman maanguddoon Oromoo Walloorraa dhufan tokko imimmaaniin fudhamaa waan dubbatan sabboontichi wallisaan hangafti nu hoogobanaa akkasitti nu yaadachiisa.